qalbii guutuu yeroo guutuu tasgabbiidhaan jireenya keenya to'annee fuula Waaqayyootti argamuun keenya gaariidha. Dubbii Waaqayyoo waa'ee guddinaa fi xaba'umsaa wal wajjin ilaallaarra. Adeemsuma Waaqayyoo wajjin qabnu keessaa kan nuuf burqu mata duree guddinaa fi xaba'umsa jedhu jalatti dubbii nuyi barannu kana hundumaaf mataa kan ta'u sagalee Waaqayyooti. Isas kutaa macaafa qulqulluu keessaan dubbisaa. Yesuusis amantii keenya jalqabee fiixan baasu sanatti ija hin buqqifannu jedha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 ka'umsa gochuuf dubbise. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixan baasu sanatti ija hin buqqifannu jedha. Guddinaaf fiixan ba'umsaa nisiniin jechuudhaaf karaa kannaa kenne kutaa kanadha. Waa'ee fiixan ba'umsaa ilaaluudhaan dura waa'ee guddinaa ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Wanta guddatuuf hin guddanne amala isaan adda baafnee rakkoo isaas bira ga'uu waan dandeenyuuf kallattii kanaan ammas bifa ogummaa Hafuura Qulqulluu fideen beekumsa guddaa akka argannu namana. Akkasuma iddoo tokkotti dabalee nan dubbisa. Guddinaa fi fiixan ba'umsaaf hundee kan nu ta'u moodelii keenya duuka buunee kan jirru dursaa keenya isa ta'e Yesuusiin in ilaalla. Mucichi guddachaa hubachaas in adeema ture. Hamma guyyaa mul'inatti hojii isaa saba Israa'el keessatti jalqabeettis lafa onaa keessa in jiraata ture jedha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 80. Waa'ee itti fufiinsaa guddinaa fi xaba'umsaa ilaaluudhaaf jechan kutaa Ibroota boqonnaa 12 aansee Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 80 dubbise. Adeemsi Yesuus adeeme hundinuu akka duuka buutootaaf hordoftoota isaatti nu ilaallata. Kan keenyas ta'uu qaba. Yeroon akkas jedhu nuyi adeemsa dhuunfaa keenyaa qabna miti. Adeemsa Gooftaan adeemeti adeemna. Jireenya dhuunfaa keenyaa qabna miti. Jireenya inni jiraachaa tureef nuu laateti jiraanna. Isaadha jireenyi. Kiristaanummaadhuma adda kan godhu, kiristaanotas adda kan godhu sababii kallattii addaa kanarra ba'aniifidha. Ilaallee kan deemnu fakkeenya kan godhan dursaa godhannee itti aannee duukaa isaa kan buunu Gooftaan keenya Yesuus jireenya guddachaa adeemuu qaba ture. Fiixaan bahinsa kan qabus qaba ture. Gara ergaa Ibrootaatti utuu isin hin fidin wangeela Luqaas ka'umsa godhadhee irraa dubbachuu jalqaba. Yesuus mucaa yeroo turetti qaamaan guddachaa, sammuudhaan guddachaa, bilchinaan guddachaa adeeme. Amma gaafa mul'atutti, amma gaafa fiixaan ba'insaan hojii hojjetutti guddachaa adeeme. Kan dursu guddachaa adeemuu isaati. Mucichi guddachaa jedha. Hubachaa'edha. In adeema turee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guddachaa inni jedhu kallattii argamuun qaamaan ija namaa duratti fiizikaalaan guddachaa in adeemee jedha. Inni mul'anne hubannaadhaan, beekumsaan, sammuudhaan guddachaa in adeemedha. Namummaa fudhatee addunyaa kanarra jiraachaa yeroo inni turedha waan ta'eef. Yeroo inni namummaadhaan deddeebi'uudha waan ta'eef. Karaa hundumaa guddachaati adeemee jedha. Kanarraa guddina fiixaan ba'insa qabu akka Yesuus guddate nu argisiisa. Xumurees fiixaan baasee raawwadheera jedhee fannoo irratti sagalee ni dhageessise. Hamma sanatti akka hin adeemne sana duwwaa miti du'ee du'aa ka'ee amma mirga Waaqayyo abbaa taa'utti akka inni adeeme. Achis deebi'ee dhufee mirga isaatti nu fudhachuudhaaf waadaa akka inni gale nutti dubbata. In guddanne fiixaan baane jechuun amma lafa inni nuuf akeeke nuuf yaade sana geenyutti akka ta'e gadi fageenyaan dubbii kanarraa in baran. Inni ergaa Ibrootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala jireenya isaa kanaaf nutti dubbata. Yesuusis amantii keenya jalqabee fiixaan baasu. Inni
ofii isaatii fiixaan ba'aa milkaa'aa akka inni ta'e nutti dubbate. Nuun irratti maxxannee irratti hundoomne kan jiraannu yoo akkas ta'e immoo jireenyi keenya kan fiixaan ba'u guddinni keenya kan fiixaan ba'u ta'uusaa nutti dubbataa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guddinaaf fiixaan ba'umsa jedhama mata dureen. Jireenyaati biyya lafaa kana irratti jiraattu kutaa xiqqoo yeroo isa jireenya bara baraati jedha namni Toomaas Biiloroon jedhamu tokko. Toomaas Biiloroon akkas jedha. Jireenyaati biyya lafaa kana irratti jiraattu jedha. Kutaa xiqqaa yeroo isa jireenya bara baraati. Akkas jechuun fiixaan ba'umsa barbaada. Jireenya isa yeroo bara baraa kana keessatti fiixaan ba'aa jechuu isaati. Milkaa'inni akka argamu adeemsa dheeraa keessa nutti dubbata. Hiika guddachuu fi mul'achuu yookiin guddachuudhaaf argamuu kana ilaallee darbina waa'ee fiixaan ba'umsaatti darbuuf. Milkoominni akka bishaan lagaa daandiin ishee dhagaa keessa adeemsi ishees daandii jajallataa ta'edha. Ta'us galmi ishee akka galaana lafa bal'aa diriiraa fi dhagaa hin qabneeti. Galma isheetiin yeroo ilaallu milkaa'insi galma xumuraatiin gammachiistuudha. Adeemsi milkaa'insaa garuu jajallataa akka bishaan dhagaa keessachi gortee as gortee humna dhabaa hidhamaa deemtuuti. Yeroo milkaa'insaa immoo galaana ta'ee humnaan isa dhangala'u dhagaan keessa hin jirre lafa diriiraarraa yaa'uuti. Wanti biyya lafaa kana irratti dhalate hundinuu carraa guddachuu qaba jechuu hin dandeenyu. Guddachuu danda'a, guddachuu dhiisuus danda'a jechuudha. Wanti biyya lafaa kana irratti dhalate hundinuu hin guddatu. Guddachuu dhiisuus ni danda'a. Sababni guddina dhabuu isaatii tarii dhiibbaa alaan isa mudate ta'uu danda'a yookaan rakkina mataa isaatii illee ta'uu danda'a. Jenni wanti dhalate hundinuu addunyaa kana irratti hin guddatu. Carraa guddachuu dhiisuus ni qabaa jechaadha. Garuu maal ta'a laata sababni isaa? Kallattii lamarraan itti dhufee guddina dhabsiisuu danda'a. Waan dhalatee guddina dhabe kana. Tokko dhiibbaan alaa taateen alaan irratti ta'u wanti isa gufachiisu irratti dhufuu danda'a. Inni kan biraan mataa dhumti isaa danqaaf diina guddina isaatii ta'uu ni danda'a. Kana lamaaniin carraan waan dhalate tokko guddina dhabuu hin danda'a jechuudha. Wanti guddate hundinuus hin mul'atu. Guddatees immoo carraa mul'achuu yookiin argamuu dhabuu immoo ni danda'a. Guddinni fiixaan ba'insaan ibsama malee biqilee mul'achuu isaan yookaan dhalatee guddachuu isaan hin beekamu. Egaa mucaan tokko dhalatee yookaan dhalattee sadarkaa mana barumsaa dhaquu waan geesseef guddatteetti guddateera jechuu hin dandeenye. Waan barumsa xumureef yookiin immoo xumuratteef hojii qabatteef yookiinis hojii qabateef umurii dheeraa lafa kana irraa jiraateef yookaan jiraatteef guddatte hin jedhamu. Guddatte hin jedhamu. Guddinni fiixaan ba'umsaan ibsama waan ta'eef. Kanaafan guddinaaf fiixaan ba'umsa jedhee walitti fufee walitti hidhee isinitti dubbadhe. Guddate wanti jennu tokko yoo karaatti hafe yoo gufate yoo fiixaan hin baane guddina hin jedhamu. Guddina isaa lakkaa'amaa ture sana karaatti kan hambise fiixaan ba'uu dadhabuudha. Gooftaan ayyaana nuuf haa baay'isu. Guddinni fiixaan ba'umsa hin qabne guddina miti. Mul'atanii dhokachuullee ta'uu danda'a eekisaa. Guddinaaf sababa kan ta'u guddisee fi waan guddatu sanaadha jechuudha. Sababa guddinaa kan ta'u immoo ammas silaa waan lama walitti dhiyamma. Sababa guddina dhabuu kan ta'u dhiibbaa alaa fi nama guddatu yookiin waan guddatu sanaadha isiniin jedheen ture. Sababii guddinaa kan ta'u amma immoo dhiibbaan alaa biraa dhufe amma namichichi dhaabbataa dhuma jechuudha. Dhiibbaan alaa biraa hafeera. Guddiseedhaaf waan guddatu sanaadha. Koomeniin
ta'ee kan dhaabbate addanatti wanta guddatudha. Yeroo guddina dhabus dhiibbaan alaa isarratti ida'ame yookiin dhiibbaa alaati wajjinii walii galee karaa isaa gufannaan dhufuu danda'a. Yeroo guddina maqaa dhoomnus guddina fiixaan ba'aa guddachuudhaaf jechuudha. Wanti murteessaanii guddiseedhaaf waan guddatu sanaadha. Guddiseedhaaf waan guddatu sanaadha. Guddiseen gaarii ta'uun guddina gaariif karaadha yookiin sababa gaariidha. Hunduu waan quubsaaf ga'a miti. Guddisee gaariin jiraatee inni guddatu suni guddina gaariin simatu yoo ta'e guddinni isaa gufataa ta'uu ni danda'a. Rakkina kana qabna har'a addunyaa afuraa keenya keessaa. Be compare and contrast please. Qabna moo qabna? Guddisee gaarii qabna. Qabaachuu dandeenya dhabuu dandeenya sadarkaa namummaatti. Kan nuyi shakkine tokko garuu Waaqayyo guddisee keenya isa gaariidha. Ergaan nu biraan hafne. Yeroo hundumaa nutti dubbatamu sagalee Waaqayyo guddisee keenya isa gaariidha. Nu garuu guddina gaariif ammam iddoo laannee ammam carraa bannee isa jedhu let us test our life. Let us evaluate our job in the world. Amma itti deebinee kan ilaaluu qabnu waa'ee keenya haa ta'u. Inni nuyi guddina karaa namaa dhabne baay'ee iyyuu nu miidhu. Waaqayyo inni guddisee gaarii ta'e. Ani tiksee gaariidha inni jedhe gooftaan keenya Yesuus. Sagalee isaa nuuf ergaa jira. Guddina gaariitiif nuunillee qooda ba'uu qabnu waan qabnuuf of ilaallee darbuun keenya gaariidha. Yeroowwan baay'ee nu mudatan keessaa haala guddina keenyaaf gaarii ta'e hordofuurraa haala guddina keenya miidhan hordofuun baay'ee humna nuu kenna. Maal jechaa jirtaa? Gaaffiin jedhu isin keessaa akka dammaqu barbaadeen. Yeroo tajaajila an amma isiniif kennu tajaajila kana fakkaatu argattan keessatti lafa lapheen keessanitti honnatu yoo safartuun afura qulqulluu irra kaa'ametti termomeetirra afura qulqulluu ho'iinsaaf qabbanaa'insa isaa safare iddoo wanti har'aa dubbatamutti caalaa akkas hin gammaddan dhugaa afuri qulqulluun bakkeetti baaseedha. Lafa waan bara baraatti namni xiqqaate of arga. Baay'een dammaqu. Guddina fiixaan ba'umsaa dhabuudhaa fi carraa kan itti cufe waan bara baraatiif namni iddoo muraasa qaba. Waan har'aatiif garuu qabiyyee bal'aa qaba. Dhageettii bal'aa qaba. Bifa profesaayin profeesiitiin wanti tokko profesaayisdi ta'uu danda'a. Bifa lallabaatiin piriichdi ta'uu danda'a. Bifa gorsaaf barsiisaatiinis ta'uu danda'a. Sagaleen Waaqayyo garuu kaayyoo tokkoof gara keenya dhufa. Bifa raajiitiin haa ta'u, bifa lallabaatiin haa ta'u, bifa barsiisaatiin haa ta'u, bifa gorsaaf jajjabinaatiin haa ta'u, bifa ifannaaf dheekkamsaatiin haa ta'u, oor karaa faarfannaallee haa ta'u. Waaqayyo guddina keenya isa fiixaan ba'aa arguutti waan gammaduuf karaa nutti geeddaree kaayyoo tokkoof nu qopheessaa jira. Karaa tokkicharra nu adeemsisaa jira. Kanaafuu ani akkasan isiniin jedha. Xiyyeeffannaa yaada keessanii fuudhaatii guddinaa fiixaan ba'insarra kaa'aa. Fiigicha har'aa duwwaan qoma of caccabsitanii hafuura of kuttanii wayyoo nan dadhabe ani nan butute jettanii gad hin taa'ina. Please let you continue your journey. Deemsa keessan itti fufaa taasisa. Itti fufaa godha. Kanammoo guddinaa fiixaan ba'umsatu murteessaa waan ta'eefan isinitti dubbadha. Gooftaan hunda keenyaaf ayyaana baay'isu. Nu keessaa namni xumuratee gonfoo fudhate tokkoyyuu hin jiru. Anaaf isiniin dabalate. Guddinaa fiixaan ba'aatu nu barbaachisa. Guddina fiixaan ba'aa ta'etu nu barbaachisa. Jalqabeessa xumuru gooftaa keenya Yesuustu nu barbaachisa. Sakaraan fiixaan ba'aa taateef haalli danqaanutu dhuma jiru. Chaalenjii hunda mo'ee fiixaan ba'ee isa argame gooftaan keenya fakkeenyaaf hordofaa isaa taane fakkeenya isaa fudhanne akka jiraannuuf nu barbaachisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee sagalee Waaqayyoo akkas kan jedhuun isinitti argisiisa. Waaqayyo Iyyaasuudhaan ani har'a nama guddaa si gochuu nan jalqaba ittiin jedhee jedha. Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 7. Baay'ee nama ajaa'iba. Nama qancara Iyyaasuun nama guddaadha. Waaqayyo garuu dubbii waan mucaatti dubbatan tokkoti itti dubbata. Dubbii nama hin guddannetti dubbatan itti dubbata. Boleetti nana atis yaa obboleessaa
Mee haala gadi fagoo kana sittan dubbadhaa na dhaga'uudhaaf al tokko amilee kee miira kee afura kee hundumaa ol kaasi. Dubbii Waaqayyootu ajaa'ibaa sitti. Ilaa akkas jedha. Ani har'a nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedhe. Akkuma nama reefuu dhalatu tokkotti nama guddaatti dubbata Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo akkasitti hin jedhu Iyyaasuun reefuu dhalate yookaan ijoolleedha miti. Umuriin waggaa 80. 80 iyyuu caaleera umuriinsa. Jaarsa garuu sin guddisan. Jaarsa ta'anii fedhaan guddatanii jedhamu. Waan cimaadha kun. Nun illee jaarsa yoo ta'e namni guddateera jenna. Waaqayyo namni yoo jaarsa ta'e iyyuu guddateera hin jedhu. Akkas jedhe si guddisuun jalqaba. Nama guddaa si gochuun jalqabe. Nama waggaansa 80 irra caaleedha. Lafa onaa keessa gara biyya abdachiifameetti galuu fi Israa'eloota wajjin deemuu erga jalqabe waggaa 40 guutuuf jedha. Kara waggaa naannoo 39 keessa jira jechuudha. Garuu biyya kakuutti galuuf laga Yordaanos isa namootni Israa'el ce'anii dhaqan qabatanii Waaqayyo wajjin kakuutti galanidha. Yordaanos gamni biyya Israa'elootni itti galuu fi abdachiifamanidha. Laga Yordaanos ceenaani yeroo moo'ichaa fi kakuu hirmaachuuti. Kanaafuu jireenyi Iyyaasuun waggoota 80 oliif dabarse jireenya guddina qabuu fi adeemsa irra nama jiru fakkaata malee milkoomina guddina kan hin qabnedha jireenyi isaa. Argitanii jireenyi Iyyaasuudha. Adeemsa kana hundumaa lafa onaarra yeroo deemu yeroo gara Kanaanitti deemu yeroo fuuleffannaadhaan biyya kakuutti deeman jireenyi isaa jechuudha. Waggoota 80 oliif inni dabarse jechuudha. Jireenya guddina qabuu fi adeemsa irra jiru namatti fakkaatullee Waaqayyo dhugaa isaa kan biraa ga'ee milkaa'ina guddinaan ala milkaa'insa guddinaa of keessaa hin qabu. Wanta guddina tokkoof milkii ta'an hin qabu. Because waggoonni 80 ol Iyyaasuun dabarse yeroo garbummaa fi yeroo karaa deemummaati waan ta'eef. Waggoonni 80 ol sun maaf guddina milkaa'ina qabu hin qabu. Guddina umurii malee, guddina waggootaa malee, guddina milkaa'insa qabu maaf hin qabu. Sababni isaa maali yoo jettani gaaffiin kun baay'ee gaariidha. Waggootni 80 ol Iyyaasuun dabarse sun hundumtuu yeroo akkamiiti? Yeroo garbummaa fi yeroo karaa deemtummaadha. Milkaa'insa yeroo sana keessa hin jiru. Waaqayyos hojii fi adeemsi inni kana dura adeeme nama guddaa akka isa hin goone argeef egaa. Inni argeef Waaqayyo nama arga. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo danqaa kee argeessitti dubbachaa jira. Guddina akkasitti fakkaatee guddina mitii siin jedhamaa jiru maayin nama ergaa kana keessan. Ati guddina jettee waggaa isaa lakkaattee lakki guddina mitii si danqee danqama qabdaa siin jechaa kan jiru furu qulqulluun maayinni. Danqama keessanatti gooftaan har'a furmaata fida. Sagaleen kun furmaata wajjin sitti dubbatamaa jira malee seenaaf oduu ta'ee darbaa jira miti. BBC miti. Sagalee Waaqayyooti. The power of God. Humna hojjetu kan of keessaa qabu. Waan danqaaf gufuu guddina keetii ta'e kaasuudhaaf dandeettiin kan keessa guutee jirudha. Ulfinni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Haleluuyaa. Nama guddaa si gochuuf waadaa akkasiisiif galeera egaa. Sin guddisaati hin guddanne. Haleluuyaa. Ati hin guddanne sitti hanqate milkaa'insa guddinaan qabdu ati hamma sin guddise maqaa nama Naazreetii Yesuusiidhaan sitti hanqatee kan jiru. Ati hin guddanne guddina milkaa'insaan qabdu sitti hanqatee kan jiru amma maqaa Yesuusiin guddinni kee daangaa haa darbu. Danqaan guddina kee duraas haa kaafamu. Waaqayyo kana godheera. Ulfinni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Abrahaam Lincoln namni jedhamu akkas jedha ture. Waaqayyo namoota jireenya gaaf tokko qofaaf hin uumne jedha. Bara baraan jiraachuuf malee namni yeroo gabaabaatti du'uu fi uumame tokkollee hin jiru jedha. Fiixaan ba'iinsatu barbaachisa kan hin jedheef kanaaf. Namni guyyaadhuma tokkicha rikeerdii jireenyaa cabsee taa'uu hin danda'u si gala. Siifa rikeerdii jireenyaa cabsee taa'uu hin danda'u galmeeffatee galmee qabsiifatee akka atileetii miti jireenya.
jireenyi atileetii miti. Akka atileetiksoonni atileetii isaanii keessatti fiigicha isaanii keessatti atileetiksiin tokko rikoordii qabsiifatee amma atileeti Abbabaan rikoordii qabsiifatee du'e achi dubbifama. Guyyaa tokko fiigee rikoordiitti qabate rikoordiin cabne kaa'e isheetu achi dubbifama. Jireenyi hafuuraa jireenyi dhala namaa rikoordii guyyaa tokko qabattee teessi miti fiixaan bahinsa barbaaddi. Kanaaf namni kun akka jedhe Waaqayyo namoota jireenya gaaf tokko qofaaf hin uumnedha. Bara baraan jiraachuuf malee namni yeroo gabaabaatti du'uuf uumame tokkollee hin jiru. Kana jechuun Waaqayyo jireenya yeroof biqilee yeroo muraasa booda immoo badu akka jiraannuuf nun uumne nuumes utuu hin taane jireenya guddachaa fi milkaa'ina qabaachaa adeemu akka jiraannuuf nu uume nun jechuu ergaa kanaati. Biqilee akka furu biqilaa manarraa jedha sagalee Waaqayyo. Biqilaan manarraa utuu jan godhatin aduu itti dhufeen dafee iddoodhaa kaataa jechuudha. Waaqayyo biqilee akka gognuu hin barbaadu. Ayyaanni isuma biraa nuuf haa baay'atu. Tarii bareedinni waan tokko ijaan yoo ibsame malee guddinni bareedinaan hin ibsamu. Guddinni bareedinaan hin ibsamu. Mul'achuuf nan guddadhe jenna yoo ta'e mul'achuudhaaf nan guddadha jennees sirbina yoo ta'e fiixaan hin baanu. Guddina keenya mul'achuu keessa keenya fiixaan bahuu miti mul'achuu nan mul'adha jennee guddina dheebonna yoo ta'e fiixaan hin baanu. Kaayyoon yookiin akeekni guddachuu keenya waan barbaachise tokko fiixaan baasuuf malee mul'achuu qofaaf miti waan ta'eef. Mul'achuun qaama guddinaa keessa yoo ta'e illee inni xumuraa tuqaangoo labbiisaa fiixaan bahudha. Mee fakkeenya haa fudhannu. Arbuu isaa ija hin qabne garuu bareedee guddatee fagootti mul'ataan Yesus ija irraa nyaachuu fi dhaqee irraa dhabe sana. Arbuu bareedee guddatee fagootti mul'annaani arbuu kanarraa Yesus ija nyaachuu dhaqe. Irraa immoo dhabe. Harbuun kun mul'achuuf guddate malee ija irraa barbaadamu hin arganne. Mul'achuudhaaf guddate. Ija namaatti toluudhaaf guddate malee ija irraa barbaadamus kennuudhaaf miti. Kanaafuu hin abaarame. Bareedinaan hin ibsamu. Bifaan hin ibsamu guddinni. Waan argameen hin ibsamu. Kaayyoo fiixa baasuu qabnu fiixaan baasuudhaanitti ibsama jechuudha. Gooftaan keenya Yesus bara baraan haa eebbifamu. Waan ijarraa dhabeef gooftaan hin abaaree arbuun sunis maal ta'edha? Osoo hin turin gogee jedha. Iji yookaan firiin irraa argamu guddina waan sanaa murteessaa jechuu isaati. Kutaan kun kan nutti dubbatu. Iji yookaan firiin wanticharraa argamu guddina waan sanaa akka murteessu gooftaan ibsee darbe. Hammam guddatee wanti ija gaarii isarraa argamu hin kennine. Waan dhaabatu yoo fakkaate illee inni abaarsa jala jira. Abaarsi waan irra jiruuf hin goga egaa. Waan dhaabatu fakkaata abaarsa jala jira. Abaarsi waan irra jiruuf immoo maal ta'a? Hin goga. Mul'atees ta'ee dhaabbatee hin hafu. Umuriin isaa gabaabaadha. Maaliif? Ijatti godhachuudhaan fiixatti ba'uudhaan waan akeekataa ta'e tokkotti kufaa ta'e waan ta'eef Yesus bara baraan jiraataadha. Wanti ija hin qabne immoo yoo murames ta'ee yoo goge nama hin gaddisiisu. Hin fayyadne kam ija hin qabu fayyadee hin jiru waan ta'eef haa muramus haa gogus namni wayyoo ittiin jedhu isaaf jedhu siin jiru. Maaliif ijatti irraa hin argamne? Waaqayyo kana namaa oolchu. Iji yookaan firiin guddina waan tokko irraa argamu milkaa'inaaf jireenya waan sanaa murteessa. Iji yookaan firiin guddina waan tokko irraa yommuu argamu milkaa'inaaf jireenya wantichaati kan inni ibsaa jiru, kan inni murteessaa jiru. Namas ta'e Waaqayyoon kan mararu yookiin kan garaa raasu
ija milkaa'inaa yoo godhannedha. Namnis Waaqayyos nan dhabe nama gaarii dhabe nan mucaa koo nuun jechuudhaaf Waaqayyollee ija nurraa argachuutu irra jira. Waaqayyo akka harbuu sanatti aare gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka harbuu sanatti aare nutti dubbata wangeelli. Kanaafuu ija hin qabnu taanaan garaansaa qoodanuu gadduu nutti gaddaa jechuudha. Yoo iji milkaa'inaa nurraa hin mul'atu ta'e fudhatamummaa fi barbaachisummaan keenya hawaasa keessattis ta'e Waaqayyo duratti illee hir'ataa ta'a. Hin hir'ata, hin hanqata, hir'ataa ta'a jechuudha. Gooftaan ayyaana nuuf haa baay'isu. Ija akka godhannuuf fiixaan ba'iinsa isheen jettu ijarra dhuftee dhaabbatteetti karsariin ishee akkan ibsaa jirutti fiixaan ba'iinsa inni jedhu ijarra dhaabbateera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ija godhachuutu fiixaan nu baasa jechuudha. Namni guddatee milkaa'e fuula Waaqayyoottis ta'ee fuula namaatti nama barbaadamaaf jaallatamaa ta'a. Ijanni qabuun barbaadama namni. Namoonni waan irra jiranitti cimanii hojjetanii milkaa'anii hin guddannee fi jijjiirama gaarii hin argisiifne iddoon isaan hawaasa keessatti qaban gadi aanaa gadi bu'aa xiqqaadha jechuudha. Yeroo fudhatamummaan namaa hawaasa keessatti gadi bu'u immoo hamileen namaas gadi bu'a. Gadaantummaatu namaatti dhaga'ama hin kufa jireenyi namaa. Kanaaf jabaannee wal'aansootti jabaannee chaalenji goonee fiixaan ba'umsaa dhama'uutu fiixaan ba'umsaa barbaaduutu nurra jira. Guddinaaf fiixaan ba'umsa hin nuffinaa. Lola sinirra jiru hin nuffinaa. Ergaa diinni kallattii garagaraan ramadatu hin nuffinaa. Waaqayyo lola keessa darbinee mo'ichatti akka gallu mo'icha akka argannuuf nu wajjin jira. Gaaf tokko mee wangeela isaan qabatanii ka'an bartoota harkaa gatuudhaaf humni itti bobba'e akkasittiin jedhe. Erga reebee ergi kabalee booda itti deebitanii hin dubbatinaa jedhe. Guyyaadhuma kanaan dhaabaa hidhe lallaba Kiristoosiin. Maal jedhan isaan immoo lakkii fiixaan ba'uun nurra jira. Nuun gidiraa baay'ee keessa darbinee mootummaa Waaqayyootti gallaa jedhan. Fiixaan ba'umsiif guddinni keenya mootummaa Waaqayyooti. Isa immoo gidiraa baay'ee keessa darbinee rakkina baay'ee keessa darbinee fiixaan baana mootummaa Waaqayyootti gallaa ittiin jedhan. Gara kuteenya kun waan sirra ga'u hundumaatti gooftaa isa si gargaarurraa ijaan buqqifatin siin jedha. Ergaanan sila dubbise. Iyesuus irraa ijaan buqqifatin isa jedhudha. Guddatta guddachuu duwwaa miti fiixaan baataa jechuudha. Waaqayyoof galanni bara baraa haa ta'u. Fakkeenyaaf barataa kaayyoo isaaf yaanne hirkattummaa maatii isaa abdatee borii isaaf adeemsa guddinaaf barbaachisu adeemuuf har'a barumsa isaatti hin jabaanne yoo ilaalle har'a yeroo ijoollummaa isaatti fudhatamummaan inni hawaasa keessatti qabu gadi aanaadhaan dhumayu. Ulfinni guddina booda argama. Guddinni immoo toora qabdi. Toorri guddinaa immoo akkaataa jireenya nuyi jiraannuti. Jireenyi immoo karaa qajeelaan yoo ta'e qofa milkoofti. Milkoominni immoo fiixaan ba'umsa guddinaati. Gooftaan ayyaana nuuf haa baay'isu. Guddachaa adeemuun keenya qaamaaf umurii qofaan osoo hin taane waan irra jiru hundumaa milkoomina agarsiisaa adeemuu keenyanidha. Wanta qabannee jiru. Karaa qabattanii jirtan kana gadin dhiisinaa ergaan nuun jedhu kana keessa jira. Itti milkaa'a, itti fiixaan ba'a, ittis guddadhaa nuun jedha. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Mee takka waa'ee milkaa'ina keef fudhatamummaa ka hawaasa keessatti qabdu yaaddee beektaa? Kottu amma waliin waa'ee kana irratti Waaqayyoon kadhachuun keenya gaariidha. Waaqayyo iddoonuma nuyi jirrutti iji nurraa akka argamu barbaada. Haqaa iji keessan lafaa guutuu jedhe miti bartootaan.
milkaa'insa kun fiixaan bahinsa kun iji hamaan horuurra iji keenya akka horuu barbaada Waaqayyo. Sanyii hamaan horuurra sanyiin keenya akka horuu barbaada Waaqayyo. Akka nuni ijaan milkoofnu fiixaan baanu barbaada gooftaan keenya Yesuus. Ayyaanni nuuf haa baay'atu. Namni guddatee milkaa'e hawaasa keessatti fudhatamaa guddaa argata. In fudhatama. Hawaasaaf dhimma baasa jechuudha. Hawaasu itti boqota. Dhaloonni iyyuu irraa aara galfata. Irratti hirkata. Gaaddisa godhata. Maqaa gooftaa Yesuusiin namni sagalee kana dhaga'aa jiru. Sagalee kanaan bu'aan sirraa argama. Iji sirraa argama. Milkaa'i. Fiixaan ba'i. Wanti karaatti nama hambisu hin danda'in. Wanti nama golgoleessu. Ija nama dhowwatu. Akka namni ija hin godhanne godhu hin danda'in. Waaqayyo egaa fiixaan ba'insa keenyatti akka gammadu sagalee kanarraa sirriitti gadi fageenyaan dubbanna. Guddinni milkaa'aaf wanti walitti fufina qabu kan argamu yoo mudannoo keenya hundumaa muuxannoo jireenyaa godhannee fudhannedha. Na mudate jennee manatti galla miti. Irraa baranne muuxannootti geeddaranne yoo muuxannoo godhanne mudannoodhuma keenya. Guddinni milkaa'aaf wanti walitti fufaan nurraa argama jechuudha. Deemsi keenya gargar hin citu. Walitti maal ta'a? Hin fufa. Guddinni keenya itti fufa. Hin mudatamna immoo wanti nama mudatu immoo jira addunyaa nu keessa jiraannu kana keessa. Mudannoo kana maalitti fayyadamna? Deebisna faayidaatti deebifnee itti fayyadamna. Muuxannootti. Namni mudatamee keessa darbe nama warra kaaniif iyyuu bu'aadha. Jireenyi keenya in abdachiisa. Warra kaaniifuu eebbataan gooftaan ulfina argatu. Bara baraan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isa dhageenye gooftaan olitti dabalee nuuf haa eebbisu. Ayyaanni